Ashama harka fuunee akka molto hordoftaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee isinitti himna. Jalqaba irratti immoo hangafootaan eegalla. Hidhattoonni WBO duraanii leenjii haaromsaa xumuruun gara jireenya hawaasummaa fi hojii misoomatti makamaa jiru jechuudhaan himameera. Paastariin Heenok Girmaa Salaalee Arrabsoo duuchaan gadi qabuudhaan yaalee seeratti dhiyaachuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri abbaa alangaa godina Shawaa Kibba Lixaa beekse. Mootummaan Eertiraa uummata Affaar Galaana Diimaa irratti duguggaa sanyii geggeessaa jira jechuudhaan dhaabbanni Dimokiraataa Galaana Diimaa Affaar beekseera. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti. Amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Hidhattoonni WBO duraanii leenjii haaromsaa xumuruun gara jireenya hawaasummaa fi hojii misoomatti makamaa jiraachuun himame. Biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa akka beeksisetti hidhattoonni duraanii 10,000 leenjii haaromsaa marsaa afuraffaa xumuruun yeroo ammaa gara jireenya hawaasummaa hojiilee misoomatti makamaa jiraachuun himaniiti jiru. Komishinara Jeneraal Araarsaa Mardaasaa akka ibsanitti hidhattoonni kun saffisaan hojii mootummaa fi dhuunfaa irratti hirmaachaa jiru. Jijjiirama isaanii immoo gara nageenyaa fi tasgabbii hawaasaa keessatti cimsuufis immoo shoora guddaa qaban jechuudhaanis himaniiru. Hawaasni deebii gaarii kennuudhaan simannaa fi deeggarsa barbaachisaa ta'ee taasisaa jiraachuus himaniiru. Haa ta'u malee naannawa muraasa keessatti gareewwan hidhattootaan harkifannaa yoo jiraatanillee biiroon furmaata waaraa fi hojii itti fufiinsaa qabu irratti hojjetaa jiraachuus ibsaniiru. Muddee 21 bara 2025 hidhattoonni WBO 200 godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanatti waamicha hawaasaatiin galaniiru. Muddee 3 bara 2024 hidhattoonni hedduun gara buufata leenjii haaromsaatti galfamanii turan 800 ol karaa nagaan harka kennataniitti jiru. Muddee bara 2023 hidhattoonni 1,500 karaa nagaan galaniiru leenjii haaromsaa fudhachuun hawaasatti makamaa jiraachuunis ibsaniitti jiru. Maddi Addis Istaandardiidha. Paastariin Heenok Girmaa Salaalee Arrabsuun duuchuun gadi qabuuf yaaleen seeratti dhiyaachuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaa beekseera. Waajjirri abbaa alangaa bulchiinsa magaalaa Fiichee fi poolisiin magaalaa Fiichee guyyaan 14 ji'a 4 bara 2018 addee Baay'ishuu Alamaayyoo kabbadaa to'annoo jala oolchuun qorannoo gaggeessaa jiraachuus beekseera. Salaalee biyya gootaa safuu fi duudhaa Oromoon kan bulu amantaalee garaagaraa wal danda'ee waliin jiraatu tokkummaa wal kabajanii fi beekamuu lafa burqaa goototaa taatee arrabsoo hin malle paastarii Heenok Girmaa yakka arrabsoo raawwateef immoo gaafatamuu qaba gaafii uummata Salaaleeti. Kana bu'uureffachuun immoo itti gaafataman waajjira abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaa obbo Daamxoo Xannaa yaada kennaniiti jiru. Arrabsoon maqaa saba xureessuun yakka hawaasaa wajjin jeequmsa biyyaa fiduun kaasuun yakka guddaadha jechuudhaan ibsaniiru. Kutaa hawaasaa tokko kophatti adda baasee Salaalee jedhee arrabsee jibbiinsa dubbachuun yakka seeraan nama gaafachiisu ta'us ibsaniitti jiru. Nuti guyyaa kaleessaan 14 ji'a 4 bara 2018 addee Baay'ishuu Alamaayyoo kabbadaa paastaricha waliin haasoftee to'annoo seeraa jala ooluu ishee fi eeruu irraa fuudhuun qorannoo gadi fageenyaa gaggeeffamaa jiraachuu ibsuudhaan abbaan alangaa himaniiru. Hundeessee kan itti deemnuu fi namticha arrabsoo raawwate naannoo biraa keessa jiru waan ta'eef immoo qaama federaalaa waliin mari'atamaa jiraachuu himaniiru. Himannaa gaggeessuuf immoo nu cinatti abukaatoo hedduu ni hirmaannaa jedhaniiru. Himannaa hundeessaa xiyyeeffannoo addaan olaantummaa seeraa kabachiisuufis immoo ni hojjenna jechuunis ibsanitti jiru. Qaamoleen seeraa dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan tarkaanfii seeraa barbaachisu ta'e akka fudhatamu ni taasifna jechuudhaan ibsaniiru. Kanaanis immoo yeroo yeroon hordofii bu'aa jiru hawaasaaf immoo kan ifa goonuu ni beeksifna jechuun obbo Daamxoon ibsaniitti jiru. Mootummaan Eertiraa uummata Affaar Galaana Diimaa irratti duguggaa sanyii gaggeessaa jira. Dhaabbata Dimokiraataa Galaana Diimaa Affaar mootummaan Eertiraa duguggaa sanyii uummata Affaar Galaana Diimaa irratti gaggeessaa jiruuf immoo dhaabbileen idil addunyaa akka birmatan dhaabbanni Dimokiraataa Galaana Diimaa Affaar gaafateera. Dhaabbanni Dimokiraataa Galaana Diimaa Affaar sarbama mirga namoomaa guddaa uummata Affaar
galaana diimaa irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kenneeti jira. Ibsa kanaan immoo mootummaan Eertiraa bara 1993 irraa eegalee sarbama mirga namummaa guddaa uummata Affaar galaana diimaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuus beeksisaniiru. Ajajaa fi buqqaatii lammiilee dirqisiisaan gudeeduu fi fedhiin ala raayyaa ittisa biyyaa dabaluu fi sarbama mirga namummaa biroo dhaqqabsiisaa jiraachuus ibsaniiru. Gocha kanaan lammiileen 300,000 ol buqqaa'uu isaanii dhaabbatichi akeekeeti jira. Sarbama mirga namummaa kanaan Koomishinii Mirga Namummaa Afrikaatti himachaa kan jiran kan ibsan immoo dhaabbatichi mootummaa Eertiraa guyyoota 60 keessatti deebii akka kennu koomishiniin ajaja dabarsuu isaanii beeksisaniiru. Sarbama mirga namummaa keessattuu duguuggaa sanyii fi buqqaatii uummata kanarratti raawwatamaa jiruuf immoo miidiyaaleen sagalee uummatichaa akka dhageessan fi dhaabbileen idil addunyaa akka birmatan gaafataniiru. Magaalaa Finfinnee keessatti daandiiwwan keessoo namoota dhuunfaan cufaman banamuun jalqabameera. Abbaan taayitaa daandiiwwan magaalaa Finfinnee daandiiwwan keessoo dallaadhaan cufamanii turan kaleessa irraa eegalee banuu akka jalqabe beekseera. Abbaan taayitichaa tarkaanfii kana kan fudhate namoonni dhuunfaa daandii keessoo magaalattii cufanii turan muddee 4 bara 2018 irraa eegalee guyyoota 7 walitti aanan keessatti akka banan ajaja dabarsee hordofeetiin kanaan immoo namoonni ajaja osoo hin fudhatin hafan irratti tarkaanfii fudhachuu beekseera. Itti gaafatamaan garee bulchiinsaa daandii kibbaa magaalaa Finfinnee Injiinar Bilisummaa Baay'ichaa daandiin keessoo namoonni dhuunfaan cufaman mirgi bu'uura hawaasaa daandii itti fayyadamuuf qabu kan ugguree fi sochii tiraafikaa kan jeequ ta'us ibsaniiti jiru. Kanaaf immoo kutaa magaalaa Aqaaqee Qaallitti aanaa 7 waldaa Qaallitti Gabri'eelii dugda duuba qaamonni daandii keessoo dallaan cufanii dallaa akka buqqisan akeekkachiifaman garuu yeroo murtaa'e keessatti waan hin buqqifneef qindoominaan humnoonni nageenya aanichaa waliin ta'uudhaan diiguu eegalee jiraachuus ibsaniiru. Gama isaanitti itti gaafatamaan garee bulchiinsaa to'annoo daayireektara hooggansaa neetwoorkii daandii magaalaa Finfinnee obbo Abiyyuu Kidaanuu daandiiwwan keessoo dallaadhaan cufaman haadholiin ulfaa halkan gara dhaabbilee fayyaalaa deemanii daandii dhoowuu dabalatee hojii ariifachiisaa kamiyyuu sirnaan akka hin raawwatamne danqaa jiraachuus ibsaniiru. Kana malee immoo abbaan taayitichaa hojiiwwan daandiiwwan keessoo suphuudhaaf immoo taasifamuu tures akka gufachiisaa ture eeruudhaan amma qindoominaan buqqisuun gaafii hawaasa naannichaa tajaajila daandii fi gaafachaa ture deebii kan kennu ta'us ibsaniiru. Guyyoota itti aanan keessatti abbaan taayitichaa hojii kana kutaalee magaalattii hunda keessatti cimsee kan itti fufu ta'us beeksisaniitti jiru. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata. Amma oduu biyya alaa isinitti hima. Daa'imni umriin isaa waggaa 17 ta'e tokko biyya Raashiyaa yaada dogongoraa fayyadamee fayyaa isaa balaa hamaa keessatti saaxiluun ibsameera. Daa'imichi hanqina humna qaamaa ayiroonii ofirraa hambisuuf yaalaa kan jiru yoo ta'u yaada jedhuun dhiiga ofii isaa dhangalaasee dhuguu yaaluun ibsa gabaafameera. Gochi kun immoo miidhaa fayyaa cimaa fidee hatattamaan mana yaalaa seenuu akka isa dirqisiises himanitti jiru. Ogeeyyiin fayyaa dhimma kana irratti yaada kennan akka jedhanitti dhiigni ofii dhuguun summii qaamaa uumuudhaan lubbuu namaa balaa keessatti galcha jechuudhaan ibsanitti jiru. Akkasumas immoo hanqina ayiroonii qorannoof immoo yaala ogeessa fayyaa qofaan sirreeffamuu kan qabu ta'us akeekkachiisaniiru. Qaamoleen fayyaa hawaasaa gocha akkasii akka irraa hin deebinee fi dogongoraa fi maatii isaanii odeeffannoo fayyaa sirrii akka argatan waamicha dhiyeessanitti. Egaa hordoftoota fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga ammaa waan nu hordoftaniif nu daawwattaniif galata qabdan isinii jecha miidiyaa keenya subscribe, like, share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Akkasumas immoo yaada qabdan gara koomantiidhaan nuuf qoodaa isiniin jedha. Galgala gaarii qabaadhaa.